Haay, nagaa jirtuu? Ani Dirribaa Ayyaleen jedhama. Har'as egaa barumsa keenya seerluga yookaan giraamerii afaan Ingilizii irratti xiyyeeffatu mata duree waliigalaa English Grammar Explained afaan Oromoo isa jedhuun walitti deebinee jirra. Barumsi kun akkuma jalqaba isaarraa eegalee irra deddeebi'ee dubbachaa jiru. Qabiyyeen isaa barreeffamni isaa afaan Ingiliziitiin ta'ee ani garuu akka inni haala salphaa ta'een namootaaf hubatamuu danda'uuf jechanii afaan keenya yookaan afaan Oromootiin ibsatti kennee jira. Egaa mata dureen keenya waliigalaa English Grammar Explained afaan Oromoo isa jedhu haa ta'uyyuu malee achi jalatti mata duree guddaa addaa tokko Parts of Speech isa jedhu immoo walii wajjin ilaalaa jirra. Parts of Speech isa jedhu kana jala qabxiiwwan gurguddaa adda addaa 8 akka jiran jalqaba irratti dubbannee isaaniin tokko tokkoon ilaalaa jirra jechuudha. Hanga ammaatti jalqabarraa kaasee jalqaba irratti naawoniif qabxiiwwan naawonii jala jiran, pronaawoniif qabxiiwwan pronaawonii jala jiran, akkasuma verbiif qabxiiwwan verbii jala jiranii fi arfaffaa irratti immoo adverbiif qabxiiwwan adverbii jala jiran tokko tokkoon ilaalaa turreerraa jechuudha. Egaa Parts of Speech jalatti har'a immoo mata duree kan biraa isa 5ffaa waa'ee adjektiivii walii wajjin ilaallaa jechuudha. Mata dureen keenya guyyaa har'aa immoo waa'ee adjektiivii ta'a jechuudha. Marsaadhaan barumsa hanga ammaatti barumsa 24 ilaalleerraa 21 ilaalleerraa. Inni har'aa kun barnoota 22ffaa ta'a jechuudha. Barumsi keenya guyyaa har'aa adjektiivii ta'a jechuudha. Adjektiivii gaa akaakuu adda addaatu jira. Inni maal jechuudha? Akaakuuwwan adjektiivii jiran immoo isaan kan fayyisa jedhu in ilaalla. Addumaan har'a garuu qabxii akaakuuwwan adjektiivii adda addaa baay'ee jiran keessaa qabxii nu irratti xiyyeeffannee ilaallus hin jiraata jechuudha. Kallattiidhumaan yoo gara ibsa isaatiitti dabarree ilaalleef adjektiiv jechuun maal jechuudha? It is a word that describes or clarifies a noun. Jecha adjektiiv jechuun wordiidha. Hanga ammaatti wantoonni nu ilaalaa jirru hundumtuu jechoota, wordota. Garuu inni kaan naawonii ta'a, inni kaan pronaawonii ta'a jechuudhaaf malee hundumti isaanii wordota yookaan jechoota. Addanattis adjektiiviin jecha akkamiiti yookaan jechoota akkamiiti isaan jennee yoo ilaalleef immoo jechoota warra waa ibsanidha. Kan isaan ibsan immoo naawonii ibsu. Egaa naawoniin maal jechuu akka ta'e bal'inaan ilaallee darbineerra waan ta'eef namoonni tarii yeroo jalqabaaf har'a barumsa kana argitan yoo jiraattan gara dudduubaatti deebitanii waa'ee naawonii dhattanii ilaaluu dandeessu. Garuu adjektiiviin ibsituu warra waa ibsan, warra waa describe yookaan clarify godhan haa ta'an iyyuu malee maal immoo clarify isa godhuu isa jedhuuf immoo naawoniidha jechuudha. Kanaafi ibsitoota jechuudha. Fakkeenyaaf ibsitoota akkamiitii maal jechuudha isa jedhu immoo itti fufnee yeroo ilaallu immoo caalaa nuuf hubatamaa deemaa jechuudha. Adjektiiviin ibsituudha. Yeroo jennu maal jechuu akka ta'e isaanis immoo eenyu fayyisa jedhu immoo ilaalaa deemne walii wajjiniin har'a. Lammaffaa irratti it gives you information on people, things, ideas, nouns or pronouns. Waa'ee jarreen kanaa immoo waa'ee namaa ibsuu danda'a jechuun adjektiiviidha jennee ilaa adjektiivoon isaan kana jennee maqaa dhoofnu yookaan himnu yookaan waa'ee namaaf yookaan waa'ee wantoota garaagaraa namoota hin ta'iniif yaada garaagaraaf yookaan immoo akkuma jalqaba irratti qabxiisa jalqabaa irratti dubbadde waa'ee naawoniis ta'uu danda'a, waa'ee pronaawoniis immoo ta'uu danda'a. Kanaaf waa'ee jarreen kanaa jechoota ibsuu danda'anidha jechuudha. Warra ibsanidha jechuudha adjektiiv jechuun. Kan biraas immoo yoo ilaalle adjectives are usually placed before the nouns they describe. Yeroo baay'ee egaa kun qabxii warra armaan olitti dubbannee darbine wajjin baay'ee ol simataa. Yeroo baay'ee naawonota fuula dura dhufu adjektiivonni isa jedhu dubbata kun immoo. Naawonota dura dhufu. Naawoniin battalumaa adjektiivii sanatti aanee dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf adjektiivotni warri nuyi jennu bifa akkamiin ibsamuu danda'u. Mi'ootuu dhannee akaakuuwwan adjektiiviif hojii isaanii otoo hin ilaalin fuula dura immoo fakkeenyaan ibsitoota warra jenne kanaa bifa akkamiin waa ibsuu danda'u isa jedhu waa ilaallu. Fakkeenyaaf it is a great cup jedha iddoo kanatti. Amma
Gireetiif kaappiin jiru. Gireetiin adjektiiviidha. Guddaa. Kaappiin immoo jira naawoniidha. Wordiin adjektiivii ta'e gireet inni jedhu kuni maal ibsaa jira jechuudha. Kaappiin sun jabaa guddaa ta'uusaa ibsaa jira jechuudha. Gireetiin adjektiiviidha. Kanaaf maal ibsaa jira? Kaappiidha. Eessa immoo jira? Naawoniisa kaappi jedhu dura immoo dhufee opiniyenii yaada kennaa jira waa'ee kaappii sanaa jabaa ta'uusaa dubbachaa jira jechuudha. Ibsaa jira jechuudha. Kan biraan it is a big cup. Kaappiin sun kaappii akkamiiti? Biigiin adjektiiviidha. Guddina ta'uusaa ibsa. Saayizii isaa ibsaa jira waan ta'eef. Naawonii dura immoo dhufee jechuudha. Waa'ee guddaa ta'uu kaappii sanaa nutti dubbata. Saayizii isaa nutti himaa jira. Ibsaa jira jechuudha. Ibsituudha jenne minni adjektiiviin. Kan biraan it is a round cup. Kaappiin sun geengoodha. Kaappii akkamiiti? Sheeppii isaa nutti himaa jira. Geengoo ta'uusaa. Kanaaf raawundiin adjektiiviidha. Kaappisa jedhu dura dhufee kaappii sana immoo geengoo ta'uusaa ibsaa jira waan ta'eef ibsituudha jechuudha jechi raawundi jedhu iddoo kanatti. Kan biraa yoo ilaalle immoo it is an old cup. Kaappii akkamiiti? Oldiidha. Dulloomaa waa'ee eejii isaati waa'ee umurii isaati nutti himaa jechuudha. Kaappiin sun naawoniin sun yeroo adjektiivii isa old jedhuun ibsamu dulloomaa ta'uusaa nutti dubbataa jechuudha. It is a white cup. Bakka kanatti immoo waayitiin kalariidha. Adjektiiviidha jechuudha. Adii, gurraacha, keelloo wanta akkasii yoo dubbata ta'ee adjektiiviidha jechi sunii jechuudha. Kaappiin sun bifa akkamii qaba? Adiidha yookaan waayitiidha. Waayitiin kalarii kaappii sana ibsa jira waan ta'eef adjektiiviidha jechuudha. It is a cold cup. Kaappiin sun diilallaadha, qorraadha. Waa'ee haala tempireecharii isaatii dubbachaa jira. Kaappii akkamiiti? Ho'aadha moo? Qorraadha moo? Waan akkamiiti? Kooldiidha. Kanaaf kooldiin adjektiiviidha. Kaappiin sun haala tempireecharii isaatiin haala akkamii keessa akka inni jiru dubbachaa jira waan ta'eef kooldinni jedhu kun adjektiivii ta'a jechuudha. It is a broken cup. Haala akkamiirra jira? Haala nageenya isaatiin immoo kaappiin kun brokenidha. Observation namni tokko ijaan ilaalee cabaa ta'uusaa ilaalee brokenidha kun cabaadha jechuuf ka'e immoo kaappiin sun cabaadha. Broken cup. Kaappii akkamii? Brokenidha. Brokeniin adjektiivii ta'a jechuudha. Ibsaa jira kaappii sana yookaan naawonii jira sana waan ta'eef. It is an Oromiyaan cup. Eessatti hojjetame kaappiin sun? Biyya Oromiyaa jedhutti hojjetame. Kanaafi madda bakka inni itti hojjetames bifa kanaan ibsuu danda'a jechuudha. Oromiyaan tarii akka biyyaatti naawonii ta'uu danda'a. Garuu iddoo kanatti bifa ittiin haala ittiin bakka itti kaappiin sun hojjetame himaa jiruun immoo adjektiivii ta'a jechuudha. Kanaafi oriijinii bakka itti kaappiin sun hojjetame yeroo bifa kanaan ibsu immoo biyyi deebi'ee yeroo inni itti adjektiivii ta'us jira jechuudha. It is a plastic cup. Kaappii akkamiiti? Warqee irraa moo meetii irraa moo pilaastikii irraa hojjetame? Pilaastikii irraa hojjetame. Plastic cup. Pilaastikiin addanatti wanta inni irraa hojjetame maateeriyaalli inni irraa hojjetame ibsaa jira waan ta'eef adjektiivii ta'a jechuudha. Kanaafi maateeriyaalli inni irraa hojjetame ibsuufis bifa kanaan adjektiivii ta'uusaa pilaastik wordiin jedhu in ibsaa jechuudha. Kan biraan it is a coffee cup. Maa inni hojiin kaappiin kun hojjetu? Kan bunaati moo, kan shaayiti moo, kan aannaniiti moo jennee yoo ilaalleef koffii kaappiidha. Kaappiin kun kan bunni itti dhugamuudha. Koffiin jedhu kuni tarii karaa adda biraa akkuma sila gaarraatti dubbachuudhaaf yaale naawonii ta'uu danda'a. Bifa kanaan yeroo naawonii dura dhufee garuu waa ibsu adjektiivii ta'a jechuudha. Kanaafi parpazii isaa kaappiin sun ittiin hojii hojjetuufis yeroo ibsu koffiin jedhu kun adjektiivii ta'a jechuudha. Mee amma immoo akaakuuwwan adjektiivii ilaallu isa keessaa immoo har'a yeroon keenya hunda isaaf nuun ga'u waan ta'eef isa kamirratti akka xiyyeeffannus ilaaluu dandeenya jechuudha. Types of adjectives. Tokkoffaan descriptive adjective, kan biraan demonstrative adjective kan jedhu jira, distributive adjective kan jedhu jira, interrogative adjective, numeral adjective, proper adjective, possessive adjective isaan jedhamantu jiru jechuudha.
Isaan kana hundumaa gaarraa wal faana yeroo keenya keessatti ilaaluu hin dandeenyu waan ta'eef qabxii isa jalqabaa irratti xiyyeeffannee waa'ee descriptive adjectivii ilaallaa jechuudha. Har'a descriptive adjectivii gaa ibsuma isaarraa ilaallee yoo jalqabneef adjectives of quality or descriptive adjectives show the kind of quality of a person or thing. Adjectivoonni warri descriptive jedhanii waa'ee quality eenyummaa tokko nama tokko yookaan wanta nama hin ta'in tokko quality isaa dubbatu jechoota yookaan wordota warraa quality waan gaarii jabina ta'uu danda'a, miidhagina ta'uu danda'a, bifa akkasiin waa'ee namaa yookaan waa'ee wantota garaagaraa jechoonni dubbatan descriptive adjective jedhamanii beekamu jedha ibsi kun. Fakkeenyaaf eenyu fa'i isaan keessaa muraasa isaanii yoo ilaalle beautiful, miidhagaa, miidhagduu, miidhagina mitiire waan gaariidha miti kun waa'ee namaafis wanta nama hin ta'in garaagaraafis yoo ittiin waamuu barbaanne qualityidha jechuudha miidhaginni. Large, bal'ina, small, fantastic, bright, brilliant, attractive, delightful, hilarious jennee jechoonni nuyi itti fufnee bifa kanaan wantoota quality ta'an tarreessuu dandeenyu descriptive adjectivii jedhamanii beekamu jechuudha. Mee gara himaatti deebisnee immoo yoo hima keessaa muraasa isaanii ilaalleef immoo fakkeenyaaf my beautiful daughter moved to Finfinnee. Mucaan durbaan koo ishee miidhagduun gara Finfinneetti imalte. Amma gaa beautiful jechinni jedhu miidhagina mucaa durbaa kootii sana himaa jira waan ta'eef beautiful daughter. Beautiful inni jedhu qualityidha jechuudha. Kanaafi adjectivoota akaakuuwwan adjectivii keessaa isa kamii descriptiveidha. Describe godha waa quality wayisa jennee dubbanne keessaa tokko jechuudha. Beautiful inni descriptive adjectivii ta'a jechuudha. My brilliant daughter moved to Finfinnee. Mucaan durbaan koo isheen brilliantiin isheen hubattuun sun gara Finfinneetti imalte. Brilliant jechi jedhu kuni brilliant daughter. Daughter ibsaa jira. Eenyutu brilliantidha? Daughteritiitu. Eenyutu beautifulidha? Daughteritiitu. Adjectivoonni immoo namoonni akkamii dura galanii dhufanii bifa akkamiin ibsaa akka jiranii gaama hubachaa deemuun nurra jira jechuudha. Kanaafi describe yeroo godhan bifa akkasiin quality yeroo describe godhanii descriptive adjective jedhamanii beekamu jechuudha. My hilarious daughter moved to Finfinnee. Akkasuma inni kunis akkuma hilarious describes the daughter's sense of humor. Kanaafi bifa kanaan hilarious inni jedhu kunis daughter ibsaa jira. Quality daughter sanaa ibsaa jira waan ta'eef naawonii dura dhufee jechuudha. Quality ibsaa jira waan describe gochaa jira waan ta'eef descriptive adjective ta'a jechuudha. Itti fufnee ammas yoo sentensii keessatti descriptive adjective kana ilaalle Jordan is a fantastic basketball player jedha. Jordan taphataa akkamiiti? Fantasticidha. Jajaa jira. Quality basketball player kana jajaa jira waan ta'eef descriptive adjective ta'a jechuudha. Jechi fantastic jedhu kun. The cameraman has a very sharp mind. Mind akkamii qaba? Very sharp. Qualityidha jechuudha. Very sharpin kanaafi adjectiveidha. Adjective keessaa descriptive adjective ta'a jechuudha. Ja'affaa Lalisaa is a nice person. Lalisaan nama akkamiiti? Niceidha. Nice person. Person akkamiiti? Niceidha. Kanaaf nicein qualityidha. Jajannaadha. Kanaafi adjective ta'a. Adjective keessaa immoo descriptiveidha. Describe gochaa jira. Quality nama sana waan ta'eef. I am a self-reliant man. Nama ofitti hirkataadha. Nama akkamiiti? Nama self-reliantidha. Jabina mul'isaa jechuudha kun. Quality ofitti amanamummaa nama tokko himaa jira waan ta'eef self-reliant inni jedhu kuni adjectiveidha. Adjective keessaa immoo akkuma irra deddeebinee jechaa jirru descriptive adjective ta'a jechuudha. She is a clever girl. Clever. Qaxaleedha isheen. Cimtuudha. Girli akkamiiti? Cleveridha.
Kanaafi geerli kileeveriidha jechaa jira waan ta'eef kileever inni jedhu kuni adjektiiviidha describe gochaa jira quality waan ta'eef wanti quality bifa kanaan dubbatu immoo descriptive adjectiveidha jenneerra waan ta'eef kileeveriin descriptive adjective ta'a jechuudha. We ate some delicious food. Nyaata akkamii nyaanne? Nyaata minyaa'aa delicious. Nyaatichi minyaa'aadha. Quality nyaata sana jajaa jira jechuudha. Namni waa'ee nyaata nyaatee dubbachaa jiru kana. Kanaaf delicious inni jedhu qualityidha waan ta'eef describe gochaa jira waa'ee quality nyaata sana waan ta'eef descriptive adjective ta'a jechuudha. He bought a luxurious sports car. Sport kaarii akkamii bite? Luxurious isa ta'e baay'ee gaarii isa ta'e. Tarii ammayyummaa isaatiin ta'uu danda'a, keessa isaatiin, miidhagina bakkee isaatiin ta'uu danda'a. Kaarii sports kaarii luxurious ta'e bite waan ta'eef quality dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf jechi kun iddoo kanatti waan gaarii quality things warra jennu keessaa describe gochaa jira waan ta'eef descriptive adjective ta'a jechuudha. Egaan hanga ammaatti barumsi walii wajjin ilaalaa turre kana fakkaata. Tarii barumsa kana jaallattaniitu yoo ta'e sooshaal miidiyaa adda addaa irratti laayik yoo gootan, sheer yoo gootan, viidiyoo kana immoo jaallattaniitu yoo ta'e yuutuubii irraa maqaa yuutuub chaanaalii dirree afaan yuutuub isa jedhu immoo describe yoo gootan barumsan yeroo yerootti gadhiisu isin qaqqabaa. Hanga ammaatti waan hordoftaniif galatoomaa. Yeroo ittaanu immoo akaakuuwwan adjektiivii keessaa isa ittaanu demonstrative adjective isa jedhuun walitti deebina. Waan hordoftaniif galatoomaa.